مرو دربا سلام تا عجائبة خلنا نفهم نسيج لينشا والله دوان سيما ها لينشا قولوا لمي كبادتي ها وان شيء قولوا لي شيء كأبو تاهم دبادتي لينشا نما هند دكير رخاص يديرو نم قوتا كنا كبادشو وي دبي أسي تي بقى أما جيتا كجيسين سينجا جال مروحي ها بقى أما جيتا كجيسي سيجلا نو إنجفتة نو موهتة ها دكيرو رخافتة أما اللي فولدرت سينجا نو ها دي رجال چون كموامي بيهم أكن جتنسي wanti piipin teenya khasaarte beeyta moohamne jechuun beeytu beeyta hanga dukkeen irraa haatu moohamne jechuun beeytu sila akkuma khiyya kana moohamne jette eeysa moohamne maaliif moohamne jette if gama gamte piipin amma biyya tana ni jette mee rabbi sodaadhu hin jirtu jechuudha osoon baankii fi taankii harkaa qabduuti dadhabina siitii fi cimina sii adda baaftee if gingalu if gamgamuu hin dandeessu jechuudha sigal saniifu namni oggii mu'amilaa harka kenna salaam jee harka kenna waan akkasiiti kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftanii isin jechaa kaabutaadha irraan kana yaada jajjabaa waa'ee jidduu kana deemaa jiru irratti keessafuu eebbifamuu kitaaba obbo Jawaar Mahammadii fi haasaa inni taasisaa jiru akkasuma immoo yaadota namoota baay'eedhaa qabatee yaada babbareedaa kan taatii jira yaada isaa kana dhaggeeffataa kan waliin turtaa inshaallah hamma xumura qophii keenyaatti kan waliin turtan kabajaan isin gaafanna itti dhiyaaddaa isin jenna. irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu warroottan salaamtaa tanan jenne yooyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbuta baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu gartee isin maal gootan invite fi share gootanii yaada kiyya kana namoota baay'ee bira naageessanii jechuu waa hedduutu haasawamu jira eega kitaabni goota keenyaa obbo Jawaar Mahammad kun hayyuu xiinxalaa siyaasaa kun gadi bahee as jalqabee waa hedduu haasawamu jira jechuu waan kana afaaniin irraa caljeeti yeroo hunda caljeeti yaada ummataa laalaa jechuu ummataan dhageeffadhaa jechuu ummanni maal jaa ummanni maal fedha ummanni maal haasawu jira laalaa jechuu waa hunda laaluun ture warroottan Jawaar deeggaruu laaluun ture warroottan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu laaluun ture warroottan gartee PP deeggaruu laaluun ture jechuu guutuu isaanii walii qabeetiin yaada kiyya isinii fidaa jechuu mee dursa osoon dubbii Jawaarittiin seeneen dura mee dursa guyyaa PP nuti deeggaruu turreen waan takka isin yaadachiisa yaa obboleeyyan kiyya yaa waa irraanfachuu jaa Hacaaluu Hundeessaa yaa waa irraanfachuu jaa sigale mee waan takkaan isin yaadachiisa gaafa PP deeggaruu turre yaada harkaa qabnaa biyya kan bulchitu yaadaanii beeku waraana feete qabaadhu maal feete qaba amma waan biyya eebisu kana waan guddaan seeni sigale waan guddaan natti nama yaada qabu tokko dhufee firfirsa waraana kana baxaabbatee facaasa sigale so gaafa san akkami yaada qabdanii sheekha jiina gaafa ummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigale yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina challenge godhu garraan sigale aangoo isinii tarkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha sigale way PP amma garuu sigale amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isi harkatti hafte maal siinjaan kaan gorra jiru Oromoodha siinjaan hay Oromoo ta'u bakka namni aangoo gi qabate Oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisii eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsi eenyu hayyama kenneef naayime idaan Oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigale mee heera kamtu isaa hayyame mirga Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa Oromooti sirri waliif galla tanarratti shakki laa shakka fi sigale laa shakka fi tanarratti
rakkoon hin jiru mootummaa Oromooti Oromoo waliif galle Abiyyi Oromoo Adaanech Oromoo Abiyyi namni hundinuu Oromoo Shimallis Oromoo osoo mootummaan Oromoo aangorra jirtu tulluu guulessoo maleen ichi nama ajjeesaan jirtu fannoon Wallaggaan seentee ajjeesaan jirtu darraan seentee ajjeesaan jirtu inni kana taa'ee abaluu sijjeese dakhaan shanee sijjeese jaan asiin fannoo sijjeese jaan hay akka oduu himaa godhachuuf mootummaa godhatte Oromoo meenaahim oduu himaa akka ta'uufi mootummaa godhatte moo sigale akka gartee roorroorraa ittisu akka gartee waan dhufe hundi dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee Oromoon mataattiin ol qabatu ilmoota akka maaliif dalta bakka hanqina keetii akka sii guutuufi barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo daltaa mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan khadabreerra wayyaa ta'u qabaa yaadaan hujiin gochaan haasawaan ozoon hin taane sigale khadabreerra mootummaa nagaya fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa mootummaan tokko san ta'uu qabaa mootummaan wanni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee ati ittiin dhaadattu ilma kiyya jettee ittiin dhaadattu sanii jechuudha amma wanni haasawaa jira kaaraat kiiloo jirus Oromoo kamaarree jirus Oromoo khamiitir kishoo hay wayi namni Oromoo miti siin jee jira nam tokko bar Oromoo miti siin jenne bar way osoo anachi geessite osoo jaawarichi geessite osoo marroo dirribaachi geessite osoo taayyeechi geessite hay akkasi jeesu baqaanii ayyamtaafi akkasi buqqisu ni ayyamtaafi waraana sirra jaarratee hattuu gubbarraa sigale hanga jala gaddiriirfatee akkasi saamu ni ayyamtaafi hay ni ayyamtaaf jechuudha saniifuu dammayni keenya fagoo jiraa jechuudha wanni mootummaa kana ittiin difeendi godhuu danda'e yeroo ammatti hin jirtu jechuudha siyaadachiiseetiin jira dheengadda gaafiin Oromoo takka takkaan lakkaawamtee teebilirra teessi jedhee mormuu turan hayyoonni PP keessa jiru jechuudha amma namni waan mormuun hin qabu namni mataa yaadu namni laalee waa argu namni waan qaallichi kun godhu jiru argu namni tokko aangoon qabuu jee amma duraan isinii hime ichi keessa Itoophiyaa keessatti haga qabaletti waan Abiyyi fedhu qofaat dalagama malee waa takka Shimallis illee ittiin balleesseen jechuu ture jaawarilleen sanuma dhufee mirkaneessee an sirna kana sirri wajji dalageetiin keessa isaa seenee beekaa yeroo hundaan irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaarraa affeelamtu saniin taa'a hoggii distiin bishaan fixatteniin argan shuumoon Abiyyi bishaan fixattee jirti distiin Abiyyi bishaan fixattee jirti turii dhiyaadhu itti dhufuuf teesse arkuuf teesse feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee hin mormin arkuuf teesse arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni argita waan itti dhufuu ta'u sirritti itti qophaawamaa jira Abiyyi moo hin danda'u meetira kishoo Abiyyi waaqa seete bar namaatu chikaayiba Abiyyi barkan deeggadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diiyaaspooraa ta'e asii Minisootaa taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar Abiyyi moo hin danda'u bakka waaquma guddaa gabbu'ee biyya bulchuu jira wallaalummaa ta'e sallaal wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhee sekuriitiin diplomaasiin qabeenyaan okkodoomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar
arra kaabineen tokko bar siigalee ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee siigalee wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii jechuudha. Kan isin beekuu qabdan tanaa jenna. Itti aansuudhaan Jaawar Mohammad kootaa yaadaan nama mormaa je waan irreefu sii haasisan yaadadhu godha. Kan dheengadda obbo Hayiluun hundi Baqqalaa Garbaa nama hangas ga'usan nama akkasii siyaasaa danda'usan nama jabaa muuxannoo qabusan siigalee dhukkee irraa kaasee OBN irraa galche. Amma Jaawar Mohammad ni beeka. Jaawar Mohammad gaafa Finfinnee keessa jiraama wajjin dhiyaannaan dhukkirraa kaasanii jechuun yaada harkaa qaban. Amma Jaawar jarrikka humaa harkaa hin qabne beeka. Ani garuu gaafa dura inni BBC irra bahee mee namni naan mormitan namni yaada naan faallaa qabdan namni dubbiin Jaawartuun sirrii miti jettan koottaa naan mormu yaa Rabbi mucaan kun maanu jarjara amala isaaniin beekaa beektaati ko jarjara maanu jarjara jeetii rifadhee ture wanti horoo faayidaa horooqa wanni isaa mormaan jirtu maaliif mormitaan yoo yaada qabaadhe bar profeesaratti fiduu dooktaratti fiduu hoogganaatti fiduu barbaadu an deeggaraan badhaadhinaa dura dhaabbee mormuun hin danda'amu meemmoo warnuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutuusi jaluma deemi ilaali arraba Jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni Abiyyii kana jijjiiramni Abiyyii fide kana jijjiiramni itti deemamuu jiru kana jettee takka tan lafa keessuun qabdu jechuudha. Abiyyi rakkoon qabu Abiyyi maarreen qabu warra jalaan rakkoo qabaa siin jetti jala si haamuru kan Rabbi jala qale tan Rabbiin jala qale shayxaanni jalatti harkasee haa darbu jala maaltu rakkoo qabu namni rakkoo qabu isa jalli miskiina nyaatu dhuguu rafuu ajaja eeggachuu qofa waa takka aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee an hangaan Shimallisitti dogoggoree Shimallis qeequu ture sanii Rabbii hiyye siigalee dhiifama gaafachuu idaan inni halkan Shimallisitti ajaja kennee akka hatu akka ajjeesu akka rashan siigalee karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajjiboo hanni tiqayyi masmari akkana nu godhanii siin jedha siigalee kijibaa buufaa nama gartee boochiftu nama kana zaalima aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jechidduu jira bar yaa Rabbi osoo akkuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar dhiirti jecha fiitiif duutii guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa ooleeti galgala hangam takka hattan Oromiyaarraa hangam takka hatte Wallaggarraa warqii meeqa hatte Gujirraa meeqa hatte takkaan irraa tarakka baay'achuu taa'e Shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee eenyuu si dhagayaa numa iyyita malee Jaabar bar inni nu baanaa bar nu warra asii hattu saaxilla jee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baan hattichi guddaa mujrimtichi edaan kan wajji taa'e iyyuu kana moogganaan hattuu guddaan garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefsa kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayxa guyya tokko kijiba nama kijibu tokko irruma dammayxaa jechuudha saniifuu warra jala maarree jala mitirkishoo jala maalliyyoo jala warri jettan kun dhaaba bilziqinnumaa hun beeytan ani siniifin kana himeetiin dubbii Jaawar Mohammaditti dabre warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun waa takkaas Oromoo fiduu
abiyyi survive yookaan abiyyi hambisuu hin dandeessan. Wallahi billahi tallahi rabbiin si qaana. Osoo ana taayee hangaasa Jawaar Mohammad guutuun keenya jala deebinee abiyyi jala kursii qabna jenne wallahi abiyyi survive ta'uu hin danda'u. Siyaasaan isaa enda taatee jirti. Sabaa sablammii biratti goommaan isaa hafuura yaasee jira. Hin danda'amu. Abbaan fedhe osoo isa jedha. Amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaatan dhiisi. Namni faayidaa si deeggaru. Dhageeffadhu qoyinsitti. Namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayya si darbaa. Namni faayidaa si deeggaru. Guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti. Tanumaan isinii dhaamaa. Nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jedhe. Hoggi inni gartee kana jijjiirree kana goonee bar protesti jiranii bar hin jibbin. Yaa maraataa kiyya hin jibbin. Uummata akka caljee hoggi inni fiigaa jee numa fiigu. Hoggi inni harka dhawaa jees harka dhawuu kan bar protesti irra jiranii. Afaaniin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa ati ajjeesa yoo gaafii si gaafanne nu jeefta. Nama mirga namaan beenne jechuutti himu jiranii bara. Beeytaa akkasii. Hoogganaan tokko hoogganaa gorsaa hin qabne. Hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa komatuun dhageeffan. Hoggii tatta'anii paarlamaan guutuun harka shob godhu kana. Isin waan jaalatan bar protesti irra jiranii bara. Siif hin galin malee. Hay. Rabbiin maal jaa waan takka dandeessu jijjiirii jaa dadhabdu jibbii jaami bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti yaa rabbi kana la qabrii keessaan baane isa galchi jechaati harka dhawaati bar qabrii keessaan baane si haa galchu janii si gal protestirra jiran hin jibbinaa gujjaab jaan garuu haadireen teenya si galee. Garuu haadireen keenya qalbii horachaa uummata keenya dhiisuu qabdala. Wajjijjiiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a. Na amanitan inshaallahu ta'ala. Bi'iznillaahi ta'ala jijjiiramni gaafa san akka mataa ol qabattee uummata keessa dhaadattu. If qopheessii uummata keetirraa suutaa harka fuudhaa. Sosaniifuu warra caljee isa jala tattaawwanaa isin jibbinaa. Inni isin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira gootota meeqaa jira. Sigal nama Oromoo tanaaf jijjiiramni akka dhufu gaafiin Oromoo akka deebitu jalaa gubbatti annin beekan warra maangorra jiru kana wajjin dalaguu turre nama if caalaa Oromoo jaalatu jira. Kagaruu dirqamee Oromoo hidhu jiru ajjeesisisu jiru jira. Dirqamee godhu jira jechuudha. Inni ichi taa'uun Oromoofu faayida. Saniifuu hay jaala ziiz godhime. Protesti irra jiraa jechuudha. Saniifuu kanan jibbinaa jechuudha. Akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohammad dabarraa jechuudha. Kara Jawaar Mohammad dabarraa. Jawaar Mohammad kitaaba barreesse. An amma dura Jawaar jechuun jaaraadha. Abiyyi Ahmad birgeedii waraanaan sodaatu. Waan feetin sodaatu. Hawaasa ijaarame sodaataa ni isiniin jedhe. Dhi'uma tanaan isiniin jedhe. Wanni piipiin akkatti itti iyyituuf warri iyyuu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jedhe. Oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa taayyeen faan ka'anii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gig jee dhaabbateef ilaalee. Amata meeqa qabsoo inni amata kana hunda Jawaar Mohammad caljee jechuudha. Qabsoon Oromoo deemuma jirti. Marroo yoo calje, Jawaar yoo calje, Ayyoon hin calje, Taayyee yoo calje, qabsoon Oromootu numa deemte hanga galmasii geessutti. Tana qaban. Gubii gati. Amma warroottan
Jaawar Maammadin amanamu Jaawar Maammed amma dura kana nu godhe Jaawar Maammed diaspora hayyoonni gurguddaan ka'aaran anarraa eegali nuundinuu aarree jira. Jaawar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jaawariif hin qabsooyne. Hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jaawariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne. Jaawar faa warroottan bar Jaawar bar namaa duubaa Jaawar godhee bar beeytaati. Shaharukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bareedduutti kenne sun hin beekamu jechuudha. Ka duuba jiru sun hin beekamu. Garuu Shaharukaanii beekamaa jechuudha. Iskiriina irratti filmii kana isaa taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha. Duuba akkasi dhiira godhuu ture. Wanni akkasi dhiira gooteef taphachiiftee Jaawar beeksifteef sigale ummata keetiif Jaawariin amanamu warra juu kanaafiin deebii qaba. Deebii qubsaan sii qaba. Jaawariin amanamu. Jaawar kan akkamitti amanta? Sheekamee ati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira. Eenyuun nama siyaasaa amanisiin jemee naa? First over eenyumaan nama siyaasaa amanisiin jee? Eenyu amanisiin jee? Jaawar amanuun si barbaachisu. Maal godhuu si barbaachisa? Sirna amanamaa ijaaran. Ka Jaawar keessaa bahuu hin dandeenye, ka Taayyeen keessaa bahuu hin dandeenye, ka Sheekka Abbuutaa keessaa bahuu hin dandeenye, ka Lammaa Magarsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Sirna amanamaa. Sirna amanamaa ijaaran. Abbaan fedhe yoo dhufe boru si gana. Siyaasa jechuun faayidaadha deero. Faayidaa xiyya tana eenyu wajjin itti fufsiisuu danda'a? Abiyyi Oromoo isaa aangoo fidde darbee Oromoon Jaawar jala kunnaan darbee Amaaraa isin fudhanne. Mililik tukkee irraa danda'e asin kaafan maaliif faayidaadha? Osoo sirna jabaa gaafas qabaanne. Osoo sirna gaafa qabsooynu san sirna jabaa ijaarrannee jiraanne. Sirna san keessatti Abiyyi adabuu dandeenya. Jaawar hayyoota jaaruu qaba. Maal hayyoonni Jaawar jaaru hayyoota harroota Jaawari malee. Dhugaan sii maal dhageef? Hayyoota jechuun bar nama yaada maddisiisu jechuudha. Ijaaramii qabi ilma keetiimi qabi geengootti godhi. Jaawar kan akka qabsu asii bahuu hin dandeenye serkool itti mari. Ameerikaan tun hayyoonni keenya haanu jaaruu isaanii jawwarte sirna bilisoomfataniiti sirna jabaa qabanii jechuudha. Sirna amanamaa qabanii jechuudha. Namni kan dhaadatuun sirna malee namaanii miti jechuudha. Yoonii fi sirna jabaa qabaatte abbaan fedhe wallaalaan fedhe dhufee si hoogganuu danda'a. Yoo sirna jabaan qabaanne wallaahi waa takka si hoogganuu hin danda'a. Maaliifi marroon kun gootummaan itti hafte? Marroo dirribaa jechuun gootummaan gurbaa sanitti nafnee beef. Yoo leenceenyi jiraate, yoo dhiirti jiraatte bara kana keessa marroon maaliif saksiis ta'uu dadhabee si galee? Maaliif zammane kaaseen dhufee amma tokkotti amma namoonni gariin ka aboon urraadhiisi tun asumaa qa'ee keessaa waa tumti zammane kaaseen faan bar magaalaa gurguddoo qabatanii maarree godhanii obboleessoo jarri jaarmaya beeka. Waan inni anaasa'u tana beeka. Oromoon bar namoota malee jaarmaya hin beektu. Amma yoo jaarmaya cimaa tokko as bahee namni isaan barbaadan sun keessa hin jiraanne kun jaarmaya asiin jedhan. Kun jaarmaya asiin jedhan. Saniifu marroon wanni inni itti gargaarsa dhabee zammaneen faan itti milkaawan si galee jarri hiikaa jaarmayaa beekaa jechuun bara meeqa biyya sana hoogganuu ture. Kanaa booda nama siyaasaatti amanii maarree amanuu hin qabdu miixirqishoo amanuu sirna amanamaa jaarradhu caljii itti dhiisi. Sirna amanamaa jaarradhu. Amma dura sirna amanamaa jaarrachuu dhabuutu
qabsoo teenya akka namnummaan tokko deemuu nu godhe akka nama tokko teenye sirni sun biyya tana bar pirezidaantiin Ameerikaa heera jallifnaan impeach godhanii bar hoggis aangorraa darbanii bar mee ati abiyyimma heera jalliseeti sijjeesu jira gibira heeraan ala sirra fe'ee kaadireen hanguma barbaadde sirra fe'achuu jirti mee firraa kaasuu dandeega ilma Oromooti bashaasha dhalate sigale mee firraa kaasuu dandeega osoo sirna qabaattee sirna gibirritti kafalamu kana ta'e dubbiftee caffee yaamsiftee bakka bu'aa kee yaamtee qorattaa jechuudha bakka bu'aa kee yaamtee eega qoratte booda bakka bu'aan kee waan kana caffeef dhiyeessaa jechuudha caffeen pirezidaantii impeach godhuu dandeessi ari'uu dandeessi aangorra sirnan qabdu boru kadhuufuus akkanumas si fe'ata sirna tolfadhu sigale hayyoota sirna tolchuu qabu as baasuu oomishuu danda'uu qabna jechuudha hayyoonni keenya tattaaniituma afaan dhaabanii abaluun ujaari abaluun meetirkishoo maali adeero maaliif hayyuu taate yoo namni si jaare mee maaliif hayyuu jaamte ifiifuu akka nama jaartuuf hayyuu jaamte ati bakka tolfatteetuma suufa kee gata harkifattee raabaadoon irra teesse hayyoota yaada maddisiisuu qabda sigale yaada maddisiisuu qabda Jaawar Maamad Geessaa baachaa jira chech barboo Jaawar sila ittiin boonuu qabda diba arra warra biyya ala kana tattaa'ee Jaawar irratti khumii kaasuufiin dubbachaa jira bar Jaawar qabsoo bar kuftee namni hundi baranda jala dhaabbatee yaa rabbi yoo dandeesse dandeettii teetiin bilziqinnaa na godhi jedhee namni hundi rabbi fi kadhachuu eegale Jaawar dhufee bar caccabsee bilziqinnaa osoon kitaaba keessaa hun dubbisiin hin gaabbu qola kitaabaa tokko qofaan sigale qola kitaabaa tokko qofaan biyya guutuu kana godhee bar nama kanaa ifiifuu qabachuudhaaf sirnatti tolfattee akka isatti qabdu mooraatti ijaaruu qabda loon jajjaboo kana maali mooraan qabanii yoo mooraan qabuu dadhabde haadaan hidhanii bar haanni sun sirnaa bar sirna looniitii bar waan looniin adabu qab gootee hiitaa bar akka inni bishingaan nyaanne akka inni loon kana gaafaan hin dirre irraa hiitaa bar hoogganaas akkasitti hidhachuu danda'u qabdu akka inni sin saamsifne akka inni dikteetara sirratti hin taane akka inni gartee walabummaatii mirga uumamaan qabdu aangoo isaatiif jecha si sarbuu hin dandeenyetti haada san sirna san itti godhu qabdaa hiitaa jedha hayyoonni kana qopheessuu hin dandeenye angartee hayyoota jee yaamuun baay'ee natti ulfaata yoo isin jalatti hafte garuu viidiyoo tiyya tana laala sirreeffadha tajaawaritti hin deebi'a Jaawar Maamad nama silaa osoo beeyne jabeeffachuu qabu jaarraa kana keessa daa'imandii siyaasaa yoo jaame Jaawar Maamad dhugaan siima ani piipii tana keessaan tureesi hanga innichi keessa nu shoorarkeessuu ture sigalee oliin baafannu malee sirrittiin beekaa sirrittiin beeka itti haa dhufnu bar nama biitti kitaaba isaa bittee deeninnatiin biyyaa humni tikaa yookaan sukuriitiin biyyaa kitaaba isaa jijjiirtee bar yeroo fudhattee teesse Itoophiyaa guutuu jechuudha biyya Jaawar wahii Itoophiyaa keessa nama kitaaba barreessu yeroo duraatiif namni yeroo duraatiif kitaaba barreesse Jaawar qofaa Itoophiyaa keessa idaamuu maraataa sun numa barraa'e maarree miitirkishoo numa barraa'e hin gaabbuun kun maaliif addunyaa shoorarkeesse qolli isaa qoftiin hin gaabbu haga ammaa hin gaabburraa iyyuu jedhanii afaan Soomaleetiin afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin afaan Tigreetiin addunyaan tun guutuun kulli shay'in min al-lughati fi al-madinatu al-Itoophiyaa jaami arabni guutuun ni usirra dubbatu jira maalumaa Itoophiyaa seenee mindinoo hin gaabbu namni hundi shoorarkaa'e shoorarkaa'e sigale maaluma hin gaabbummaan kun maaliif qola kitaabaati bar keessa kitaabaatuun hin dubbifnee baramadu hangas akka nama kitaaba mootummaa kitaabaan
girgiraawu ati mootummaa jaba namni diiguu hin danda'u namni tokkotti bu'uu hin danda'u mootummaa hin gaabbuun gurbaan tokko kana godhu jiru ansilaa mootummaa san ta'e hin gaabbuu mitiin ni hin gaabbaa dhibba tokko yoo barreessee irraan kaayyenne maaliif ummata kiyyaa wajjin sirna tolfadhaa jechuudha ummata kiyyaaf hin gaafii deebisaa jechuudha ummata kiyyaan fedhii isaa guutaaf jechuudha hanga hin danda'u taniin hin dandeenye immoo gabbeetiin ummata kiyya tan hin danda'u addunyaan gargaarsan irraa murte addunyaan irra duulu jirti addunyaan akkana na godhu jirti sigale ummanni oromoo nu nyaachisin obaasin jenneeni gaafii teenya nu deebisi hidhaan irraa dhaabii ajjechaan irraa dhaabii ijoollee waraanaa guurtu dhiisii rabshaa dhiisii taa'ii mari'adhuu jechuun jiraame sigale tanumarraa dhiiftaa jechuudha kun garuu hin gaabbuu biteeti kitaaba namaa heera addunyaa dhorkaa beeku jaawaramma yoo hassise internaashinaal lawiidhaan irraa harkachuu danda'a beeku mootummaa sana mootummaa hin gaabbuun tokkichi kana godhe mootummaa jaba mootummaa Afrikaa keessaa jaba mootummaa makiinaa inni oofutana makiinaa inni ijoollee miskiinaa koofiyaa diimtuutti naqee oofutana waan guddaa seetanii abbilee lafa keessa hin jirtu bar qilleensa irra malee piippi wanni jaba osoo hiddisii gaffagoo ta'e osoo mootummaa jabduu taate osoo mootummaa sodaatamtuu akka ati jettu san taate osoo mootummaa Afrikaa Oromiyaa bira kuttee Itoophiyaa bira kuttee Afrikaa nagee buusuu dandeessu taate hin gaabbuu tokkichaan akkamiin namni walillaa qadarsa hunda arga amma jeneraalota isaa kaan shakkee kaan gubbaa kaan jiru Yilmaa Mardaasaa irra kam godhu jira hooggantoota isaatiif nageenya eegsisuu de yaayaa gullallee keessatti qalee maaltu ta'e ichitti kaabinee isaan fidne buutu walii qabanii irra shanamne waraana adda bilisummaa Oromooti inni asii hin gaabbuu si jijjiira sigale warri inni ganda keessa ergatee gibira guuruu nageenyaan harkanneen siin jedhe wanni inni hin gaabbuuf maraatuuf tanaa jechuudha sigale duraan inni mootummaa tan agartee gosummaadhaan andeen gad gaafa inni gujii lallabuun isinii waan takko haasa'e hin yaadatta yoo ta'e malee wanni gujii wanni baalee sigale wanni booranaatun abiyyi boorana jaalateetii miti takkaa gujii jibbeetii miti takkaa arsii jibbeetii miti faayidaa tokkummaa Oromoo keessa Oromoo kana caccabsuu deema akka gujiin booran rakka'u akka booranni arsin rakka'u tokkummaa jaraa kana caccabseeti gartee dhukkee isin godhuu deema ifi eeggadha ummanni keenya hagalatu haga amma gujiin booran irratti hin xiyyeeffanne arsiin booran irratti hin xiyyeeffanne sirna irratti xiyyeeffatan malee ummata dammaqa salaamtaan isinii kennaa jechuudha thank you ka isin caccabsu jiru shimallis illee miti down shimallis jettan niin arka viidiyoo keessa shimallisi miti shimallis jechuun nyaatee dhugee rafee telefoona qofa eeggata yaabbuliyyaan namni afaan dhooyfatee isin caccabsaa jiru qaallicha rabbi Oromoo kaayee kana abiyyi namni kana isin godhu xiyyeeffannoon keessan shimallis miskiinticha dhiisa waan itti hima waan afaan isaa kana laalina garaan isaa qulqulluu humaan feetan mallagoota naan murteessee jaa akkana jiijaan sigale yoo kana juubaatte ni duutaa beekadhu jaa sigale yoo kana juubaatte galgala farshoon ta'e jirtu beekadhu jaa sigale soo saniifu shimallis wanni takkittiin haadha mana kiyyaatti wajjira fuujee qofatti hin dawwalle wanni takkittiin inni isaan ala godhu hin jirtu jechuudha miskiinticha dhiisa kakkana godhu jiru abbaan shidaa kana Oromoon gaafa dhukkuba isaa beeke dhukkuba yoo beekte beeke wallaansis hin dhibu Oromoon haga ammaa wanni rakkate wanni waggaa jahan tana rakkachuu jiru dhukkuba isaa bakka wallaale dhukkubni kun kiyya kuneessa dhukkubni keessan namicha kana dasee wala hattuu jijjiiruun barbaadu ifiifuu hattuu kamii jijjiiru inni nageenyi biyyaa isa yaachisu dhumaatiin ummataa isa yaachisu beelli ummataa isa yaachisu
buqaatiin ummata isa yaachisu daangaan Itoophiyaa kasarmame isa yaachisu isa yaachisu hin gaabbu kitaaba Jaawar tokkicha kana qofa maaliif kun isa yaachisa maaliif hin gaabbuun isa yaachisa kursiisaa jalaa fuudha wanni isa yaachisu kursiisaa qofa sabaa yaadu caasaa isaatii yaadu paartii isaatii yaadu waa takkaaf yaadu Abiyyi namni jabu dhugaan siima sirritti jala buunee wajji hojjannee qulqulleeffannee siimu jirra wanni armaa gadii maskiinaa dhiisin dura maskiinaa wajjin naasuu sigale san protestii irra jirti jennee haatti jabaattu jennee fudhan isa hin gaabbummaa isa yaachisa Jaawar Mahammad jechuun ni beeka sirni kun eega Jaawar lafaa ka'ee haasa'u eegalee akkam jira bar dur manzara uffatee cee amma manzara hunda darbee fiigu jira mee laali footoo Abiyyi tan amma naannoo Soomalee dhaqee girgirii amma manzara hunda jabaattu malee gaalleen alba'u jette Oromoon oggii mammaa jabaattu malee Abiyyi manzaraan darbu amma bar manzara darbee cee jira bar dubbii fooyyee manzara Abiyyi irraa darba sitti hin fakkaate sigale fiigu jira jechuun maaliif woboon tarkaanfii isaa jabeessaa jira sigale woboon tarkaanfii isaa dalagaa isaatti jira sigale namni oggee afaaniin calje dalaga jira dalagaa isaatti jira Jaawar Mahammadis hawaasa sigale aha jedha burjaajii keessaa baasa Oromoon beekni burjaajee dhagaa tokko dhufee dim iddu jee dhagaan kun isaa nu iddu beejeeti burjaajee namni sigale burjaajii kana keessaa ummata baase waan nuti waggaa lama iyyaa turre torbaan lama dhufee ummata kallatti garsiisee waan nuti qilleensa irratti isinitti iyyaa turre mee viidiyoo guutu laala haasa'u Jaawar ammaa kalaala waan nan qilleensa irratti iyyaa turre isa walii qabee fide dhab godhee lafa gabbuuse kana khasirnatti tolfachuu qabu eenyu si aktaroota Jaawar duuba tattaa'u jechuudha dheengadda CV meetiin jira cufti asuma baatee miidiyaa irratti oruu miti gahee hojii keetii khawaa katabuu danda'u khawaa yaaduu danda'u khawaa dubbachuu danda'u khawaa dhiyeessuu danda'u khaloluu danda'u sigale khawaa baasuu danda'u gahee hojii adda fudhadhuu diinni kee abaluu sirna kanaa ji'iitii xiyyeeffannoon kee diina keetirratti jeetiin dheengadda siyaasa sigale amma asii Jaawarin amanamu Jaawar akkanan ta'u mitirkishoon ta'u kana dhiisifirra kana dhiisifirra siyaasa keessa eenyu ama pirezidaantiin Noorzi Kuuriyaa kana laaltu nama heeraan filamee aangoon itti moo'inaan akka ta'u wallaalee jeneraalota garii mariisise bakka labsii yeroo muddama labsadhu janiin jeneraalonni akka godhan wallaalarre hoggiinni labsii yeroo muddamaatiin labsa jee paarlamaa walii yaammatu paarlamaa isa morman alatti ittisuu turanii jechuun suguriitiin namicha Noorzi Kuuriyaa Saawus Kuuriyaa Noorzi Kuuriyaa miti Saawus Kuuriyaa san sigale warra isa mormu suguriitiin alatti ittisanii warruma as keessaa kanaatu isa mormee jechuun maaliif sirna bilisaa jaarratan silaa sirna akka Abiyyi taate boonee dabarsa waan barbaade sigale sirna bilisaa waan jaarrataniif sirna waan namoota irraa bilisoomsaniif sigale maal godhee warruma as keessa jiruutu harkaa kuffisee aangorraa isa kaasanii kunoo kalee isa hidhuufi mana isaa eeyduu isaatii waliin dhukaasaa oolanii jechuudha. Eeyduu jabduu waan qabuuf jecha hidhullee dadhabanii irraa deebanii jechuudha. Saniifuu maal godhu qabda? Waan godhuu qabdu godhi nama eeguun sirra hin jiru. Ijaaran hawaasa kee dammaysi. Hawaasa kee kallattii qabsiisi. Amma namni kallattii qabsiisuun bar xiqqeesh takka yeroo sirraan fudhatu bar. Hojii Abiyyi bar amma maraataa nuni beeka. Abiyyi nama akkam akka ta'e waa takka miidiyaa irra teessee ispileen godhuun sin barbaachisu bar. Hojiinuu inni nu garsiise buqqisaa, diigaa, caccabsaa, godaansisaa, ajjeesaa akka ta'e hojiin isaa mirkaneessitee inni ganaa kanaa booda Abiyyi waan takka qofa harkatti hafe qawwee qofa. Laal inni tokkichatti adeemi mataa adda facaasuu qofa. Chaansiin takkitti tana qofa qaba. Sigale.
amma mari wanni jaaniif jala deemanii suutoo zoon inni mataa adda naman facaasu luka qabanii lafaan dha'uu barbaadaniiti malee kun marii beeka kun marii beeka marii wanni jaamun jirtu soo humna kee jabeeffachaa hayyoota keetiin sigale tokkummaa saba keetii tiifachaa dura deemuun dirqamaa jechuudha. Abiyyiif amma wanni isinitti jirtan tun baay'ee isaa gammachuu. Jimma, Arsii, Harargee, Walloo, Wallagga jedhanii akkanam walirra duulu kun akkana. Osoo baay'atan baasini gartee hojiin isaa bakka ga'uufi jirte waan taateef akkana duudaan ciisee of lala. Hogii isin ulee hudduu wal dhiibdan tan inni gammadu jira. Akkana akka inni barbaadu tokkummaa Oromoo diiguu facaasu. Maaliif hawaasni tokkoome gaafii gaafataa jechuudha. Deebii eeggataa jechuudha. Deebii dhabnaan qabsoof lafaa kaa'aa jechuudha. Hawaasni facaanoo taa'eetuma abaluun nu hasaare, abaluun nu maarree nu diige, jaawariitu kana nu godhe, leencoolotaatu kana nu godhe taa'eetuma hayyootuma kuma ta'a jechuudha. Ati hoo maal goote? Leencoolotaa si diiguuf yoo dalage ati Oromoo jaaruuf maal goote? Marroo yoo lolee Finfinnee qabachuu dadhabe ati marroo kana lolchiisuuf maal goote? Jaawar Mahammad yoo si jaaruu dide atiif jaaruudhaafoo maal goote? If gaafadhu jechuudha. Teesseetuma duudaan ciiftee sigale nama dalagee jiru dura dhaabbatiin dagaleetti qabiif yoo dagaleetti qabuuf dadhabde us afaaniin sigale gabbaatanii hayyoonni immoo jaawariin amanamu maarreen amanamu isinooni amanamtanii. Ana dabalateen hundi horiinee biyya galleen bineensa kana jala galleen hanga bineensa ta'uusaa garreen baqatine sigale namuu dogoggore jaawar qofaa miti bilisoomne qajees anarraa eegaleen hundaajje amma tasuu viidiyoo jaawarta bilisoomne jettuufi mootummaa kana jala siree qabna tajettu fuutanii ooftanii jettu ay amajjaa siree jala qabutti hin jiru. Amal lama caljeer mee wohuma godhaa godhu je achi duro lolu tureba amajja guutu siree jala qabu jira okay ha nama fito siree jala qabu ha mana adayye isa diigu siree jala qabu ha milishaan ummata gidirsu siree jala qabu sigale ha diplomaasiin hundi Itoophiyaan hundi diigamtee tuffatamtee sigale waraanni Itoophiyaa bararra akka sareetti nurraa baafadhaa sareetii sana si jechuun jirti Afrikaan guutuun waraana Itoophiyaa kan dur Awurooppaanuu hawwitu osoo nageenuu qabach wallaahi waraanni Itoophiyaa osoo akka dur taate amma Yukureen akka baay'ata baaftee bitattu hottu Raashiyaan irraa dhorki jettee takka Raashiyaan baay'ata baaftee hoo Yukureen irraa dhorki jettee akka waraana Itoophiyaa kadhattu 100% I guarantee sigale Arabar Somalia Hassan Sheikh kana bar Hassan uma Sheikh kana khabiroti miti wayyaaneen bar General Quarter gurra qabee fidee abdiin leewajjaa soysisee farramsiisee makiinaa isaatiin Maqdashoo deebisuu ture bar kharra diplomaasii nabiyyi shirgoon jiru kan nabiyyi amma asii ministeertitti Aayishaatti ergee yaa Hassan Abu Hassan Sheikh Rabbi sodaa قالتين دايتي السلام عليكم رب سودا وراني دلي كيوچي بي وان نياچي نون قب ايكونومي تي نلالتي غر رب سودا هنغوبتي قوبوين وران كون اسكاي ساتا وجت انتل دوي وات سيل نمي شريفتي كتول ها ميغا اتيان ناجيني فرغي سدركات نرغا غافا دبرسني ابو دبلوماسي اسني دوجرت والله دوجرت غافانا منظراش ملسي لال تخنان الدنيا لالين والله لالين افريكا لالين اوروبا لالين امريكا لالين غافانا نجو يادت ويس انكم مش ملس يسر جون كانت صوماليني يسر جتين كينياني يسر سوداني يسر التراني يسر جتين اتفاقات مالف غوان ودان غرا الفاتهم نسيها جت اورومو كيمما akkuma ma beera gurguddaa kana wali qabee haabine jee takkitti kharsii cofsiisee kat ifdurate teessee tullubbuun dubbattu sigale nyaattee dhuuyitee sukuriitiin eeggamtii mana bereedaa keessa galti sigale kuma reefu jennee ati bineensa jalan dubbannu janii cal janii tattaa'u jiranii jechuudha jaalatanii osoo hin ta'e inni addunyaan guutuun akkanumatti fakkaatti
برنامج مليون صدومي سديتي بيلو يجتي وزون الدنيا يوكرين كمدي فيتي دوني ناسوف جرتودي كمدي إمبورتي غوني كمدي الدنيا إرجو جراجا رابطي إيه دوغا هذا كمدي إرجو جرتا حركة خان غرام بيلا حركة دواني با سيجله غاف تكوني جيرة مجيء أبدي واقع سيجله so أما كخانة تهوفي وليقال واني ناسيتان رقون تنندنو أكا أمترد قبوتي سرد لفقبتو في خرسي جلق باجا ورمي أما جه جلق أبي هنگو جه تيبر أما جه نهنتنو جلق أبني أني نبيتن أسيوان رغي دياسپورا خانت ورما أبي جوهن ورغافس نجيسودا أنا جيسودا يلا gangistara nabbite gangistara bira khote ifi group injarame rufena jeesura wa meeqan doiserra ta'an naali himbasu baasuun oromoon gartee nuuf jecha kana ta'e maali jecha kana ta'e osoon hin jenne sidhaadatti anumaa fi rabbii kiyya iddoo haa ta'u jeetiin usee taa'u jira kana hunda maaliif hin kafale saba kiyyaaf hin kafale watak an yoo jaawarichi dhaqees waa takka irraa nurka abiyyi yochi dhaqees gaafaan akkasitti abiyyi mormusanii maaliin abiyyi irraa argadhe natti amma yoo jaawarichi dhaqees hunnatti ma alhamdulillah biyya qananii rabbina fide qananii ni jiraadhaa jechuudha rabbi irra malee namarra humaan eeggadhuun sigale saniifu okay akka dhumaatiin dillituun itti fuftuuf kursii jala qabaame naa kursi jala qabaje ture jawar nama jecha dheengaddaati maarreen taane mitirkishoon taane jecha dheengaddaa inni meeqa khijibe abiyyi mataan isaa meeqa khijibe sigale hanniti qayyi masmari jee haga amma hataan jiru qorannu malee hin ujee haga amma ummata hidhaani dhayya osoon qorachuu miti mana murtittuun deesin amata furidhaan jiru miseensi paarlamaa tokko gaafii angorraa yoom kaata jeef haga irraa hidhaan jiru wallaan sadhabee rakkachaan jiru mee nama isarra hijibee jira mee rabbi sodaatu osoon ummanni beelaan dhumu jiru sigale qamadii biyyaalaa erginaa hijiba kana caalee jira osoon magaalaa Finfinnee jalatti woboon tarkaanfii fudhachaa jiru fannoon ittiin gaddeemu jiru nageenyi kana Afrikaafuu fakkeenya sigale jee haasawaan jiru nama kana caalaa hijibee jira beenaa kursi jala qabna jee maarro jee jaawari namanu mitirkishooni namanu haya badawu inni ati kana ati jettu kun hangam takka amana kana ati jettu kun hagam takka amana mujjiram meenaa so saniifu ummanni keenya dammaqa jaawar jaal hoggantoota badhaadhinaatiif jaawar jiraachuun jaawar namni namichi kun sodaatu jiraachuun mindaa keessanii isinii oliiqa yaa gowwoota nama naarsinaaga sheekka abbuuta asirraa taa'ee mormuun siif mindaadha badhamaa yoona arrabsaa oolte yoona dura dhaabbachaa oolte jabaadhu dura nurraa dhaabbu janii mindaa sii kafalni sigale hawaasni keenyallee yoo jaawara sii taa'ee isinii mormu jiraate hay jaawara rokkaasa yaniiti bar haanni duraan inni sirra jabeessu jiruundi sirraa laafata yoo marroon ichiitti mudde sigale haafattii bar akka inni bakka gufuun takka isantuu hin ispaaltii godhuuf barbaaddaati nama waan kana dura dhaabbatu hunda duraa qulqulleessiteeti sigale nama gibiraan si gidirsu nama si jeesuuf qophaa'u nama si buqqisuuf qophaa'u nama aadaa fi gartee safuutee hunda balleessuuf qophaa'u kana warra dura dhaabbatu hunda duraa xaraydee karaa qulqulleessiteeti akka inni sirritti akka atileetii sanitti hanga bakka haada ga'utti akka inni fiigeechi dhaqee hanga inni si jeesutti wanni takka gufuun takka akka dura hin jirre akkas barbaadda hawaasa keenya dammaqa Ameerikaa guddoota Riippaabilikaanni Dimokiraatii sodaata sigale Dimokiraatiin Riippaabilikaan sodaata yooniin ummata kana miidhe Dimokiraatiin narra filama jaa yooniin ummata kana miidhe Riippaabilikaaninis
Dimokiraatiinis riippaabilikaanaa narra filamaa jira. Hawaasni tokko filannoo qabaachuu qaba. Jaawar gabbahuun ifiifuu alhamdulillahi rabbil aalamiin jettee salaatu shukrii salaatu qabdan malee keessattuu diyaaspooraa warra as taa'ee miskiina sana bar as teenyee as taa'ee ummata sarraa gibira kuma meeqa kafalaati Abiyyi Ahmed sirrirra jiraa jaa'u. Haya ati as jirta ummata keetirraa kafalti kanama asiin qabne rabbii tokkicha malee. Ani mataan kiyya nama dachii jihaa tokko gurguree gibira kafalee mbira. Amma dachii jihaa tokko gurguree gibira kafale amma inshuraansii jaanii asii keessaa dha'u jiranii. Amma dachii haftee gurguraa jechuudha. Amata immoo dachii guutuu dhiiseeti baqataa ta'a. Kana mootummaa kana namni deeggaru bara haraamii buleessu. Sigale. Mee jimmuma ganda keessaa hin beejuu sana akkam godhu jira namichi. Sirni namicha kana akkam godhu jira. Kana haa kana godhu jee kursii jala qaba. Amma dura gartee kana hunda hin garree hayyee eega isinillee deeggaraa jettan jee qaalii Oromoo godhee kursii jala qabee ture jechuudha. So saniifuu Jaawar osoon hin taane Oromoon kiyya maal godhuu qabu? Sirna tolfatu. Sirna Jaawar hoogganu, sirna Sheekh Abbutaa hoogganu, sirna gartee hayyoota guutuu kana hoogganu, sirna kana uumu guideline kajaaniin kana gartee haqiisa deemee namni hundinuu akka gartee hanga galma Oromoo san gahutti kasi guideline itti tolchite goolii san hanga bira dheeytutti sirna akkasii tolfachuu qabda malee abalu gantuu abalu nama namu abalu miitirkishoota abalu kana Oromoo godhu abalu gartee Oromoo miti abalu miitirkishoo nuti abalu Oromoo DNA irraa hajaan qabna teeru. Ani yooniin dhaqeechi arra kaniin taa'u taate yooniin faayidaa siin buufne yooniin gaafii teessin deebi yooniin ajjechaa sirraan dhaabe yooniin buqqaatii sirraan dhaabe yooniin gudeedamuu sirraan dhaabe yooniin gartee qaala'insa jireenyaa furmaata sii barbaaduu hin dandeenye bu'aa maaliin sii qaban? Mee bu'aa maaliin sii qaban haa himu? Namni tokko edaan eega Oromoo ta'e bakka waan fedhe godhuuf jireenya si qaala'isuuf si buqqisuuf dachii sirra gurguruuf heeraan ala si hidhuuf si ajjeesuuf mana barnootaa hunda caccabsisiisuuf sirna barnootaa jijjiiruuf mirga qabaa jechuudha. Akkana jechaa jirtanii mootummaa Oromooti maarree Oromooti miitirkishoo Oromooti waan jiru kana rabbi sodaadhaan nurraa dhaaba mootummaa Oromoo caalaa sirna Oromoo jaarradha. Mootummaa Oromoo caala jaaruu caala sirna Oromoo yoo jaarratti wallahi manzi mililik qabrii khayee yoo dhufe Oromoo gabroomsuu hin danda'u. Sirna jabaa yoo jaarratti. Sirna jabaa yoo jaarratti. Saniifuu warra sirnaan bulu rabbiin haa godhu Jaawar keenyatti muddi itti dalagi hayyoota keef duube hiriirsi wajjin dhaabbadhu mari'adhu ol dhageeffachaa diinarratti qabsaa'uuf tattaafachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Hayyoota keenya akkuma reefu jenne mee hayyootuma keenyaa jenne marroo jettamu Jaawar jettamu hundasii akka isiin mooraa takka keessa deebitee Jaawar yoo dippiloomaasii dalage marroon gaara keessa akka tishitu marroo yoo fiildi marshaal ta'e Jaawar akka piraayim ministeera ta'u kun akka pirezidaantii ta'u kun akka ministeera haajii alaa ta'u aangoon tun lafa guutuudha. So sanirratti hojjechuu qabna ijaaramuu qabna nama ijaarameetu diina firraa dhorkaan jaa Sheekh Abbutaatii baay'ee isin jaalata sheetichini baay'ee isin kabajaa kanuma sheer walii godha sagantaatti aantuun inshallah hanga walitti dachaanutti nagatti.